Egaa akkuma beekamu jijjiirraa maallaqaa karaa ethio blackmarket.com yookaan gabaa gurraachaa yookaan hawalaa isa jedhamu jechaadha. Guyyaa hundayyuu biyyoota 20 qabadhee dhufa akkasuma guyyaa har'aarree biyyoota 20 qabadhee dhufeen jira jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin illee baankota keessa immoo guyyaa har'aa baankii 5 biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Karaa baankiitiin akkuma beekamu baankii guyyaa hundayyuu akka dareen qabadhee dhufa. Ethio blackmarket garuu guyyaa hundayyuu biyyootuma 20 irraa qabadhee dhufaa jechuudha. Guyyaa kalee akkuma beekamu baankii Hawaashiniin qabadhee dhufee jechaadha. Guyyaa har'aa immoo baankii Gajaree tanaan baankii Dashaniin biyyoota 6 qabadhee dhufee jira jechuudha. Egaa nagaa Waaqayyoo isin kenne nagaan Waaqayyoo manaa fi kallattii jirtanitti isiniif haa ta'u. Warroonni mana kanaaf haaraa taatan noora manni kun mana keessanii chaanala kanas subscribe share like gochuun gara maatii keenyatti dabalamaa isiniin jenna. Warroonni mana kanaatti immoo maatii taatan share like gochuun viidiyoo kana hanga dhumaatti caqasaa isiniin jedha. Viidiyoon kun gabaabaadha jechuudha. Keessattuu immoo warroota gara biyya keenyatti maallaqa isaanii ergatanii fi faayidaa guddaa qaba jechuudha. Maalfi karaa ethio blackmarketiin illee biyyoota 20 kana keessa biyya tokko yoo jiraattanii ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef sin amma qabda saniin baay'ifatu jechuudha. Karaa baankiitiin illee akkasuma biyyoota 6 kana keessa guyyaa har'aa kana qabadhee dhufe akkasuma biyyoota 6 akkuma jedhee jechaadha. Biyyoota 6 kana keessa biyya tokko yoo jiraattan ani tokkicha isaan dubbadha waan ta'eef sin immoo hanga qabdaniin baay'ifatu jechuudha. Baankii akkuma jedhe baankii Dashaniin guyyaa har'aa yoo ergattanii jechaadha. Egaa gabaabumatti karaa ethio blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii guyyaa har'aa biyyoonni dabalanis jiru. Biyyoonni qannasanis jiru jechuudha. Wal keessa makameetuma jira jechuudha. Biyyoonni qannasan kanan jiru baay'ee miti saantiiba 3 saantiiba 4 caala kan qannasan jiranii kan dabalanis immoo naannoo saantiiba 50 20 40 kan dabalirree jira jechuudha. Guyyaa har'aa salphumatti wal keessa makamee jira jechuudha. Kan qannasan baay'ee hin qannasne kan dabale garuu saantiiba akkuma jedhe 50 20 30 illee kan dabale jira jechuudha. Salphumatti guyyaa har'aa wal keessa makamaadha jechuudha. Baankiin illee baankii akkuma jedhe baankii akka dareen qabadhee dhufa. Baankiin illee baay'ee dabalaa jira jechuudha. Keessattuu baankii Awaash jechuudha. Baankota keessaa baankii tokkoffaan akka baankii Awaash kan caalu hin jiru jechuudha. Jijjiirannaa yookaan sharafannaadhaan baankii Awaash baankii daldala Itoophiyaa yoo hin caala jechaadha. Guyyaa hundayyuu nan dubbadha. Warroonni karaa baankiitiin ergattani baankii daldala Itoophiyaa irra baankii Awaashiin osoo ergattanii isin wayyaa jechuudha. Baankiin Awaash baankota hunda irra yoo hin caala jechuudha. Baankii Awaash irraan baankii Dashanii jechuudha. Tokkoffaan garuu baankii Awaash. Baankii Awaash kan caalee hin jiru baankota keessa. Kanan jechuu barbaadu jechuudha. Warroonni karaa baankiitiin ergattanii baankii Awaash osoo ergattanii isatu filatamaadha jechuudha. Baankii Awaash baankiin daldala Itoophiyaa baankii xiqqaadha jechuudha. Sharafannaa isaanii garuu baankiin daldala Itoophiyaa baankii waliigalaatti baankii guddaadha jechuudha. Baankii akka Itoophiyaatti garuu baankiin Awaash Oromiyaa keessa bichaadha jechuudha. Haa ta'uyyuu malee baankiin Awaash baankota hundarrayyuu hin caalaa jechaadha. Egaa akkuma beekamu biyyoota inni qabadhee dhufe kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Kanaadaan doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii, Hoomar riyaala, Duubaay dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Kuweet dinaara, Baareen dinaara, Chaayinaa yoowwaanii, Joordaan dinaara, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Swiss firankii, Koronnaa, Turkii riiree, Ijipshaan paawundii, Yemen riyaala fi kan kana fakkaatanii jechuudha. Akkasuma immoo karaa baankiitiin akkuma jedhe baankii Dashaniin kanneen akka Ameerikaan doolaarii, Duubaay dirhama, Saawud Arabiyaa riyaala, Paawundi sterlingii, Yuuroo, Kanaadaa doolaariin qabadhee dhufee jira jechuudha. Salphumatti guyyaa hundayyuu Ameerikaa doolaara irraa hin kaa'a guyyaa har'aarree akkasuma Ameerikaa doolaara irraa hin kaa'a jechuudha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa karaa ethio blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 fi birii 85 fi saantiiba 98 jechuudha. Guyyaa har'aa Ameerikaa doolaariin dabalee jira jechuudha. Akkasuma immoo Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa jechuudha. Karaa baankii Dashaniin birii 100 fi birii 51 fi saantiiba 60 jechuudha. Kan itti aanu Kanaadaadha. Kanaadaa doolaariin tokko karaa ethio blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 fi birii 35 fi saantiiba 91 akkasuma Kanaadaa doolaariin tokko karaa baankiitiin baankii Dashaniin birii 100 fi birii 9 fi saantiiba 71 Awustiraaliyaa doolaariin tokko karaa ethio blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 100 fi birii 24 fi saantiiba 73 Hoomar riyaalli tokko karaa ethio blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 400 fi birii 83 fi saantiiba 59 Duubaay dirhamiin tokko karaa ethio blackmarket.com yookaan gabaa gurraachanii birii 50 fi
saantiba 63 akkasuma Duubaay dirhamiin karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 41 fi saantiba 36 Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 49 fi saantiba 57 akkasuma Saawud Arabiyaa riyaalli tokko karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 40 fi saantiba 50 Kuweet diinaarii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 600 fi birrii 5 fi saantiba 50 jechuudha. Birriin Kuweet mootiin birrii jechuudha. Guyyaa har'aa qannasee jira jechuudha. Naannoo saantiba wayii qannasee jira jechuudha. Birriin Kuweet guyyaa har'aa jechuudha. Kan itti aanu Baareen diinaarii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 400 fi birrii 93 fi saantiba 11 Chaayinaa Yuwaaniin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 26 fi saantiba 50 Joordaan diinaarii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 62 fi saantiba 27 kan itti aanu paawundiidha. Paawundi starlingii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 51 fi saantiba 32 akkasuma paawundi starlingiin karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 200 fi birrii 4 fi saantiba 66 yuuroon tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 19 fi saantiba 18 akkasuma immoo yuuroon karaa baankiitiin baankii dashaniin birrii 100 fi birrii 75 fi saantiba 86 Swiss frankiin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 200 fi birrii 36 fi saantiba 05 koronaan tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 20 fi saantiba 29 Turkii liireen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 4 fi saantiba 33 Ijipshaan paawundiin tokko yookaan birriin Ijiptii yookaan Misir tokko jechuudha. Birrii Itoophiyaatti birrii 3 fi saantiba 91 jechuudha. Maaliif irra deebi'ee Ijipshaan gaafan jedhu Ijipshaan namaa hin galu jechuudha. Ijipshaa jedhe garuu Ijiptii jechuudha. Salphumatti birrii Ijiptii ta'a jechuudha. Paawundii Ijiptii jechuudha. Kan itti aanu Yemen riyaalii tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 78 Israa'el shekeliin tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 58 fi saantiba 42 kan itti aanu Hindiyaadha. Hindiyaa ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii birrii 2 fi saantiba 07 Paakistaan ruupeen tokko karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii 0 saantiba 66 sharafachaa oolan yookaan jijjiirrachaa oolanii jiru jechuudha. Salphumatti karaa Itiyoo Bilaak Maarkeet.com yookaan gabaa gurraachanii biyyoonni 20 kana fakkaatu jechuudha. Akkasuma karaa baankiitiin immoo akkuma jedhe baankota keessa guyyaarraa baankii dashaniin biyyoonni 6 kana fakkaatu jechuudha. Akkuma jedhe immoo baankii qaqqajareen qabadee dhufa. Egaa kan biraa immoo kanan jechuu barbaadu jechaadha. Guyyaa hunda yoo nan dubbadha warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jirtanii jechuudha. Fakkeenyaaf birriin biyya Joordaanii diinaara jedhama jechuudha. Warroonni mana madabii jirtan immoo diinaara biyya isin osoo hin taane doolaarii fudhattu jechuudha. Akkasuma Beerut yookaan Libneen irree birriin biyya Beerutii paawundii jedhama jechuudha. Maqaan birrii biyya Beerut yookaan Libneenii paawundiidha. Paawundiin Beerut yookaan Libneen immoo baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akka birrii Paakistaanii akka birrii Yemeniiti jechuudha. Birrii Yemen guyyaarraa fakkeenyaaf 0 saantiba 78 jechuudha. Baay'ee xiqqoodha birrii Itoophiyaatiin gadi jechuudha. Akkasuma birrii Paakistaan irree 0 saantiba 66 jechuudha guyyaa har'aa. Birrii tokkicha Itoophiyaa hin guutu jechuudha. Salphumatti baay'ee xiqqoodha jechuudha. Akkasuma jechuudha paawundiin Beerutii yookaan Libneen irree ani fakkeenya isinii fudhadhe jechuudha. Birrii Paakistaanii fi birrii Yemenii jechuudha. Kanaafuu akka salphumatti akkasitti xiqqoodha jechuudha. Waan baay'ee xiqqoo ta'eef jechuudha. Paawundiin biyya Beerutii isin irree doolaarii fudhattu jechuudha. Doolaariin immoo baay'eetu jira. Akkuma paawundiin baay'een jiru doolaariin baay'eetu jira jechuudha. Fakkeenyaaf ani doolaarota 3 maqaa dhahee jira jechuudha. Hamma Ameerikaa doolaarii, Kanaadaa doolaarii, Awustiraaliyaa doolaarii jedheen jira. Garuu hanin maqaa isaanii doolaariin baay'eedha.
akkasuma paawundiin illee baay'ee doolaariin illee baay'eetu jira jechuudha. Isaan kana keessaa ta'u malee isin jechuudha warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen keessattuu mana madaa'ii jirtanii jechaadha. Ameerikaa doolaarii fudhattu jechuudha. Ameerikaa doolaariidhaan herreeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Fakkeenyaaf karaa Itiyoo bilaak maarkeet.com yookaan gabaa gurraacha yoo herreggattan jechaadha. Warroonni Joordaanii fi Beerut yookaan Libneen jechaadha. Guyyaa har'aa birii 100 fi birii 85 fi saantima 98 herreeggattu yookaan assaabbattu jechuudha. Karaa baankiitiin immoo yoo herreggattan baankota keessa immoo akkuma jedhe guyyaa har'aa baankii dashanii immoo yoo herreggattan jechaadha. Ameerikaa doolaariin tokko guyyaa har'aa baankii dashaniin birii 100 fi birii 51 fi saantima 60 jechuudha. Kanaan herreggattu yookaan assaabbattu malee salphumatti birri biyya sanaa hin ta'u jechuudha. Akkuma jedhee warroonni Joordaan jirtanii dinaara miti, dinaara biyya sanii miti, Beerut yookaan Libneen immoo paawundii biyya sanaa miti jechuudha. Salphumatti Ameerikaa doolaariidhaan herreggattu yookaan assaabbattu jechaadha. Egaa gabaabumatti viidiyoon kun har'a kana fakkaata. Viidiyoo birootiin hanga walitti deebinutti nagaa ta'a.